bakkuma jirtantti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube channel keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Kaayyoon Oromoo guddaa fi barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Finfinnee akkasumas durataa Koongiresii Federaalaa Oromoo KFO Profeesar Mararaa Guddinaa yeroo baay'ee miidiyaalee biyya keessaa fi biyya irratti dhiyaatanii dubbataniin dhimmi siyaasaa Oromiyaa Itoophiyaa yeroo kamuu caalaa haala rakkisaa keessa seenuu himanii jiru. Haalli siyaasaa biyyattii kanas gama hundaanuu ta'anii haga mari'achuun hin jirreetti rakkoon furamuu akka hin jirre ibsan jedhu odeessi maddeen irraa arganne akka himanii. Fannoo biraatiin wal waraansi raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota naannoo Amaaraatti socho'an haalaan hammaachuun isaa jiraattonni naannicha miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaa BBC Aljazeera fi Reuters dubbataa jiru. Erga walitti bu'iinsi humnoota lama jalqabame asii naannoon Amaaraa gama hundaanuu akka miidhamaa jiru ragaan fi oduun guyyaa guyyaan bahu ni addeessa. TPLF yookaan waraana Jeneraal Tsaadqaaniin dorfamu erga bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay yeroo kaan Geetaachoo Raddaan dorfamuu fi fincila aangoo irraa kaasee booda naannoo Tigraay baay'inaan to'annoo ofii isaa jala galchee asitti biyyoonni addunyaa 14 yookaan Ameerikaa, Awurooppaa, Ingilaand yaaddoo qaban ibsaa jiru. Dabalataanis yaaddoo jiraattota wal waraansi ka'uu danda'a jedhuun naannichaa gadhiisaa akka jiru miidiyaaleen gabaasaa jiru. Gara odeeffannoo biyya alaatti yoo ceenu gaanfi Afrikaa yeroo kamuu caalaa jeeqamaa akka jiruu fi wal waraansi jabaa fi hammaataa biyyoota lamaa fi isaa ol jechuunis Itoophiyaa, Eritiriyaa, Somaaliyaa ka'uu akka danda'u biyyoonni addunyaa 14 gamtaa Afrikaa dabalatee Ameerikaa, Awurooppaa fi Ingilaand embaasota fi dippiloomaatota isaaniin ibsan sababni Itoophiyaa galaana diimaa yookaan Asab irratti mirga fayyadamuun qaba jedhu gaafii kaasteen muuffii fi wal dhabdeen biyyoota lamaa gara waraana guddaa namaa fi diinagdee biyyoota hundumaa miidhuu ce'uu akka danda'u gabaasamaa jira.